Ay. Make up me. Oh my God. Mila langin digo garan iska fune akam naga jirtu wa barakatu. Arraduf ne jirra hala kanan halanu argitan kanan ganama mana nabaste karar jirra akuma bekamu amma mucaan keenyas dhufuudhaaf xiqqoo hafeefi guyyaa xiqqoo jechuudha mee tilmaama guyyaa meeqa ta'a jettanii yaaddan guyyaa xiqqoo qobaan lakkaa'amtu kan hafe daawudhaaf jechuudha akkuma argitan kunoo akka namatti dhiiteeti deemu jira eegaa akkam jirtan nagaa qabdanii isiniin jecha isin raabanne samoona kana hay namni hedduun maggee ni dalte namni jaani keessaan barreessu jirani namni hedduun akkasitti waan fudhatan na fakkaata ni dalte moo maaliif baddee namni waan jettan na fakkaata saniifuu maal dalti ganaadha akkanumatti deemaani jirti dhaluun hin jiru mucaa baatteetuma deemuuni jirti an gammatti ani hin ba'u hin dhufu jedhee eega waan takka hin argine ganama irraa akkanatti hin dhukke irraa kaasee amma kaa dooktarri kunoo guyyaa xiqqoo waan hafeefif qofa wakii deemuu qabda miilaan deddeemuu qabda jedheeni deddeemuutti jirra jechuudha maal gochuu dandeenya ree egaa guyyoonni muraasni waan hafteef miilaan sirrii deemiitti ganama haa deemnu jetti galgala haa deemnu jetti waan tokko hin dadhabdu ani miilinarra aboo gadaateen nu jedhan bakkuma takka haateen nu isiin hin dhageettu dooktarri rabbitti haa argu ufumaa isaatii deddeemiin naan jedheetiin wanta na godhe kunoo akkanatti dirqama feetiga onni na kutaa jirti deemsaan miilli kiyya na qal'ate deemsaan jechuudha isii waan takkan taatu maaliif hin waan taane ayyoo ati yoom gaduun teettu bar ganama haa deemnu jetti galgala haa deemnu jetti ammas la sa'aatiin kun sa'aatii ani itti irriba rafu saa kamsa yaa sa'aatiin itti waraabame jechuudha viidiyoon subiidha jechuudha subii saa arbaa manaa baanee jira yeroo gadhiifamu galgalas ta'u sa'aatii kanatti yeroo irriba kiyyaati yeroo an silaa rafuudha manaa baaftee na fidde homaa gochuu hin danda'u anis jaluma deeme diduus hin danda'u dirqama natti ta'e jechuudha egaa maal lalii barbaadda mee akkam jirtan isin nagaamiif nageenyi keessan mucaan keenya kaa akkuma beekamu dhiira ta'uu isinis hundi keessanuu ni beektanii dhiira jennee isiniif himnee turre kanaan dura hundi keessanuu ni beektanii intalaa miti dhiira ta'uu kana dura himnee jirra bal'inaan waan tokko bibbituu fi jalqabneeti jirra ammas ammoo waan bibbinnuuf hedduu jira kana hundaayyuu isinitti garsiisna yeroo bibbinnu jechuudha waan binnees waan mucaa keenya qopheessine hundaayyuu isiniif argisiisna kunoo karaan irra deddeemaa jirru kana fakkaata akkuma argitan maal agarsiisu makiinaa ramati karamatti deddeemaa jirru agarsiisuu jira makiinaalee situ jara bareedu makiinaaleen kunis nama hawwatu yoo ilaalan neefeessisanii nyaatti jedheeti eegaa jiraayyuu takka achitti nafeessise takka achitti makiinaan takka neefeessisa jette makiinaa feeraarii jedhaniin sanii feeraarii bar doolaara miliyoona meeqa seetan makiinaa tana nafeessise oofuu miti harkaanuu tuquudhaaf fiiganii namatti dhufan makiinaa san jechuudha isiin ammoo makiinaa tana nafeessisanii nyaatti calliseetuma fuulatti guuree biraa dhufe maal goonare yoo fuulan guuriin hin taatu wanti fuulumatti jijjiiree biraa dhufe kaydee adeemnu jedheeni kireessuus maaliis hin danda'amu makiina akkasiisan doolaara miliyoona meeqaan bitee namichi wayii kireessa harkaanuu tuquudhaaf kafaluu fi qabda maallaqa akkasiisan itti baasee kanaafuu hordoftoonni keenya daawwattoonni keenya maatiin chaanaal keenya hundi keessanuu guyyaa kottu achi ol teessa achi ol waan haasayaa jiru xiqqoo asiin taayetti bakki taa'an hin jiru barsanuu zabanyaa tokko jira teessoo zabanyaa san argite as taa'aa jetti kun teessoo as biratti argitan kana jechuudha garuu iddoo bareeda jira bakka amma deemaa jirru kana baay'ee deemtee amma hangasuma dadhabdeen taa'ee teessoo waan hun dadhabin bakki deemaa jirru bakki deemaa jirru bakka bareeda achi teenyeetiin itti fufnaa lagun makiinaa kana nafeessisee tuqi si fayyame tuqi deem tuqi ayyitu
Kami amma garaan isaa hagenni gola lame garaan ishi mucaan keenya guddaadhaan beeysa. Ay. Meeqa bime? Oh my god, miila laanginni ga'u garaan isi. Akkanatti sanuu miilaan deemaati. Waan isin jettu marga san keessa oddoo namaa keessa marga sanirra seenee taa'u malee nama wal lolchisuuf deemti moo? Ilaalame kun oddoo namaati. Marga achi keessa jiru san gartanii mi achi keessa taa'eetiin seeneetiin taa'a. Barna tumsisuu feeti. Maal naa yaaddeeti? Akkana na tumanii feete achi keessa seenee kasii wajjin taa'ani. Dubbadhu maaluma yaadde? Ana hojjaan jirtu jechuudha. Ahaa, ati maali? Ana. Maali ati mee? Ana ka. Ekkoo maal waan taateef si hojii waan jiru hantu hin. Maal gootee irraa dhorkita? Anuu firaa dhorkuu hin danda'u jala. Ati isin dhiifti sodaatanii maaliif sodaannuti? Deemi numaa ishee hayyame ansi biraa deema ati saa'i marga sanarra deemi. Deema wallaahi dhugaa. Ansi biraa deema. Ati teesse malee. Isin dubara yoo taasisa. Akkana garagalcha. Yoo ta'e hintu qala. Maaliif farguu qabda dirqama? Maal sii godhu farguun? Dirqama farguu qabda? Wayi miskiin titiitti. Aizosh. Egaa bakki ta'e nu gahuudhaaf xiqqoon nu hafee kunoo makiinaa gubbaa sanii mul'atu san irra jechuudha. Akan garagarreen beektu suuraa kaasaba. Kun amma duwida kee jechuu jalqabdee jirti. Sa'aa dheeraa deemtee amma duwida kee jechuu jalqabdee jirti. Asii gallanaa nuuf quban qabu irri barraa. Baatii sagal guutu. Ceekuu dirqama ofirraa cabsuu qabda nuti ceekuun cabsanu. Ceekuun sanuu dhalaan ceekuu ofirraa cabsiti moo? Way dhiiraati ka ceekuu ofirraa cabsitu way. Ceekuu ofirraa cabseen beeku itoo meeqa bishi? Ceekuu akkam ofirraa cabsan mi'a shamarran muraanitu haasa'e. Egaa abdii ana wakii oofu jira laal qaalittiin arabaa sun agartanii saree wakii oofu jirti. Faranjidee. Ishiin saree wakii oofu jirti. Akkana jirra wallaahi abdii daddabee wuuyi. Geennee jirra kun. Eessa qoy? Deemi jaanii ganamaa fi galgala miilli narra qallatee. Akkanuma jirtanii isinis naa himaame. Eenyuun akkanuma jirta warra duraan garaa godhatee beeku yookaan ilmoo argatee beeku. Garuu isinis akkasuma akkuma jechuun warri jaartii qabdan haadha manaa qabdan yeroo isin garaa qabdu yookaan ulfataati isinis akkuma kiyya kana dararamaa turtan moo anuma qofa wanti kun? Maaliif hin dararamne? Anuma qofa na fakkaata wanti kun. Cinqii arganii fi cinqii. Leesh maaliif situ ilmoo harkachuuf gaagee namni gisee ilmoo harkachuuf gaagee. Ganama kana. Yeroo manaa baanu ifaan dhaamee jira. Asansiirri yookaan liftiin hin dalagu ture. Miilaan achirraa boonu malee jettila. Amma yeroo ol baanu yoo ifaan sun deebi'een jiraatin miilaan sanuu kagallu 11ffaadha. Waan isiin taatu jumala ol hin baanu. Innaa is deemta. Ganda namaa wayaan si duuka deema. Waan isiin taatu ni ilaalla. Asa kun akkanumatti uuma isiin guruttu bicha rabbi abeeku kun amma bakka ta'e nu gennee jirra. Teenyee haasofnaa dadhabdee jirti. Anuu dadhabee jira isiiti. Jetti kun amma egaa gatteenee jirra amma. Okkeen irraa kee amma kun akka bakka. Maal agarsiisu deema? Garaa kee galii wanta godha jeeti. Amma asteenee jirra haala agartin kanaan amma gaddeebinu malee jedhaa jirti anillee na soon dadhabin callisee duuka deeme mee simaayyuu ilaala jedhee sa'a dheeraa deemtee amma miilaanuu gara manaa waan galchu natti fakkaatu taaksii malee deemnu malee jedhaati jirti amma nu gayaa
nuti isin wajjin yeroon qabnu asumarratti dhaabbata yaw isinleen wajjin dadhabuun ooltan hanga ammaatti wajjin zoraa jirtan isinleen kophaa miti wajjin zoraa jirtan eegaa zorre dadhabanne gaawno akkanatti osoo deemnu kararra tatteenya akkaneenis ni jira bakki bareedaa anin teenna jeen diddeetiin amma kudhuftee bakka ofiisiitii feete teenne jechuudha hin dadhabe haa ay ga'uu dadhabne ni geenyaa kottu anumaan jaakara inni dhoofuun beeku ni geenyaa kottu ganaadhaa kottu xiqqooma tofe asuma asoo jedhu karaa dheeraa fidee ni dhufe asuma bakki teennu gahee jira asoo jedhuuni yeroo itti argisu ammoo itti toluu illee bakka ofii filatte dhuftee teette homaa gochuu hin danda'u asumarratti dhaabna na fakkaate asbirat dhaabna eegaa hundi keenya samuuna kanaa haga gaafa dhalutti akkana jira hanga guyyaa garaadha wanta jettee mucaa kana lafa keetutti akkanumatti anillee wajjin raata jechuudha homaa gochuu hin danda'u boris iftaanis qophiilee garaagaraatiin hanga deddeemnu kana jechuudha yaa anaafis ispoortiidha haa ta'ume dadhabbii kiyya dhiiseetiin jechuudha hirriba dhabuu kiyya dhiisee wajjumaan deddeema yeroo itti aanutti wanta biraatiin walitti deebina ammaaf nagaa nuuf tura baay'ee sin jaalana du'aayi nuuf godhaa fi siidhaaf guyyoota muraasa guyyaa hafeef guyyaa 15 qofa guyyaa 15 qofatu si hafee Abu guyyaa rabbi addana baasu rabbi guyyaa 15 jedhegaa doktorri achi asis ta'uu danda'an beekamu yookaan achi boodas ta'uu danda'a garuu guyyaa xiqqoodha kaafeef yoom akka dhufuun beekamu wanti waan ta'eef kanaaf du'aayi godhaa fi sirriitti du'aayi nu godhaa du'aayin keessan baay'ee nu barbaachisaa hundi keessanuu jechuudha galatoomaa namoonni kana dura du'aayi godhaa jirtan keessaa nuuf bareessitanii koomantii hedduu laalaa koomantii irrattis rabbi nagaan si hiiku maalii koomantiilee garaagaraa jechuudha du'aayi bareeda kan nuuf godhaa turtan godhaa fi turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna hedduu takka galatoomaan isin jaadugaa yaani du'aayin isin naa godhu jirtan mooraalii guddoon haa ta'u jirti sodaan hunda na keessaa walleessu jirti akkasuma ammallee du'aayin naa godhaan isin jaa inshaallah nagayumaan rabbiin haa fidu isillee rabbiin nagaan haa hiiku anallee rabbi nagaan na galaagalu cinqii kanarra maal akkuma waan ofii kiyyaa dhaluuti isii hojiin kana irraa ta'uun kun jechuudha kanaafuu hundi keessanuu nagaan nuuf ta'a baay'ee yeroo itti aanutti walitti deebinaa ciao hedduu takka isin jaalannaan nagaan nuuf tura bye